namni aangoo akkanaa qabu garaa isaa ittiin guuttachuuf malee saba koof jedhee ejjennoo akkanaa akka Taayyee Danda'aa ofitti hin murteessu. Siyaasni biyya keenyaa fokkisaan jecha isaa hin ibsu, nama jibbisiisaa. Dhugaa kuni diraamaadha. Ministeer Deetaa nageenyaa kan turan Taayyee Danda'aan to'annoo jala akka oolan humni waloo tasgabbiif nageenyaa ibsa har'aa miidiyaaleef beeksisee jira. Tarree baay'ee ibsa kana kenneera. Tokkoffaa farra nageenyaa Itoophiyaa diiguuf socho'aa wajjin hariiroo uumuun otoo ergama badiitiif dhoksaan hojjetaa jiru itti qaqqabame kan jedhudha. Tokkoffaan isa kana ibsichi itti fufuun hordoffii taasifameen Taayyee Danda'aan hooggantoota ABO Shanee fi humnoota finxaaleeyyii yakka shororkeessummaatiin shakkaman waliin walitti dhufeenya uumuun mootummaa fincila shororkeessuu fi hidhannoo qabsoodhaan kuffisuuf shira xaxaa otoo jiruu irra gahamuu ibsichi beeksiseera. Ittaan sun Taayyeen wayita to'annoo jala ooletti mana jireenya isaa keessatti sakatta'insa taasifameen bilbila moobaayilaa adda addaa 9, laaptooppiiwwan 4, aayipaadota 3, filaashota baay'ee lakkoofsa gabatee konkolaataa adda addaa 4 sochii isaa farra nageenyaa itti gaggeessaa ture jechuudhaan akkasumas meeshaalee elektirooniksii adda addaa rasaasa kilaashii shugguxiiwwan 2 akkasumas asxaa ABO Shanee fi waraqaa eenyummaa ABO Shanee maqaa namoota dhuunfaa adda addaatiin qophaa'e sanadootaaf yaadannoowwan akka argaman himameera. Kana malees wayita sakatta'insa mana jireenya isaa keessaa namni miseensa ABO Shanee tokko waraqaa eenyummaa 3 socho'u dhokatee argamuu isaa fi to'annoo jala ooluu ibsichi beeksiseera. Jechoota wantoota akkanaa tarreessee baasee jira. Garuu nama waan akkanaa mirkaneeffachuudhaaf barnoonni yookiin PhD doktireetii argachuun qabaachuun hin barbaachisu. Taayyeen waa'ee maaliif nagaa buusuu dadhabdanii jedhee dubbachuu isaatiin akka egaa aangoo isaarraa kaafames ni beekama. Namichi kun ministeera nageenyaa irra gaafa taa'ee hojjetu hojiin isaa ijoon nageenya biyyaa akka ta'e hubachuun barbaachisaa ture. Nagaa buusaa jedhee miti duras kan dubbachaa ture nagaa naa bu'uudha. Gaafiin isaanii guddaan kan ture kun hin taane kuni quuqama saba isaaf qabu agarsiisa. Eenyumtuutoo aangoo akkanaa bakka kanarratti ramadamee hojjetu waan akkanaa danda'ee yookiin onnatee akkan dubbanne beekamaadha. Garuu yeroo baay'ee Taayyeen waan akkasii irratti kutannoo fi ejjennoo cimaa qaba. Waan yaaderraa akkan deebines ni beekama. Garaa isaatiif malee saba isaatiif akka namoonni baay'een garaa isaanii malee saba isaaniitiif akka jenne beekamaadha. Kanaafuu haalli kun gara fuulduraatti maalitti adeema kan jedhu fi to'annoo jala oolchanii maal godhuuf jiru kan jedhu yaadni keenya baay'ee
sodaa keessa jirra. Kanaafis amma